Suniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgal sa'aatii lamaa wadhakkaa haga sa'aatii 3 meetirabaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Har'a kibxataa gurraan dhalaan 14 baree 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irra dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansooraalaa keetisan keessummeessa waliin qa'ee sannagaa jecha Happy Valentine's Day. Har'a Ameerikaatti guyyaan guyyaa jaalalleeti. Guyyaa daraaraa diimaa walii kenna. Kaardiillee walii kenna. Namni waan akka akkaatiin jaalallee ofii faarsu ansooraalaa keetisan keessummeessa. Karoora dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan gorsaanti ganagaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets muudamanii baatii tokko utuu hin gahin taayitaa gallakkisuu isaanii beeksisan. Qophii sodaarra keessaa tokko. Mata oduu keessaa tokko akkuma namoonni jedhe qophii har'a qabnu keessa obbo Dhaabaa Cufaa nama Oromoo hidhameetiin 200 caalu Finfinneef naannoo gargaraa keessatti bakka bu'aa ta'eefi ture amma falmaafi ture hidhamee hidhaa ba'ee. Waan keessi dabre nutti hime eegii ufuuftuu iyyuu qabame duubatti akka inni gargara keessa dubbachuu isaa nutti hima. Qophiin taan ammoo Human Rights Watch dhaabii mirgi namaatiif falmu uummata Turkaanaa keenyaa daarii gama Oomoo Garjaloo keessi jiraatu hidhaan Abbayyaa kan Itoophiyaan ijaaruu jirtu uummata 100,000 ta'u rakkinni gargaraa keessa buusuu dandeettii jechuun dubbachuufi jira. Waan har'isanii qopheessine keessaa tokko oduu tasaana namo. Gorsaanti kanagaa biyyoolessaa Maayikil Filin hariiroo pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin qaba jedhamee dabalatee waa'ee hariiroo isaanii pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraampiif ittaanaa isaanii Maayik Peensi doggorsanii jiru oduun jedhu eega babal'atee dubbatamaa ture booda taayitaa isaanii gallakkisuu isaanii beeksisan. Gadammoojjii jeneraalaa waraanaa akka turan Filin taayitaa isaanii gallakkisuudhaaf xalayaa galfatan keessatti pireezidaant Doonaald Tiraamp taayitaa qabachuudhaaf dura baatiilee turan keessatti waa'ee telefoona ambaasaaddara Raashiyaaf bilbilanii odeeffannoo guutuu hin ta'in kennuu isaanii amananii jiran. Pireezidaantiin tokko taayitaa qabatee utuu baatii tokko hin turin aangawaan sadarkaa olaanaa akkanaa taayitaa gallakkisuun seenaa siyaasaa Ameerikaa keessatti ka jalqabaati. Pireezidaant Tiraamp hatattamaan gadammoojjii waraanaa kabiraa Kiit Keelog akka eeggataa gorsaa nageegumsaa biyyoolessaa ta'anitti muudanii jiru. Barreessaan muummichi neetoo Jeen Stoltenberg walga'iin ministeerota ittisaa biyyoota miseensota gamtichaa humna ittisaa irratti maallaqa ba'u dabaluu irratti kan mari'achuuf jiran ta'uu arra beeksisanii jiran. Arra magaalaa Biraselsi keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kan kana dubbatan hoogganaan neetoo kun biyyoonni miseensota gamtichaa bara dabre baasii humna ittisaaf baasamu biliyoona 10 dabaluu isaanii ka dubbatan yoo ta'u garuu biyyoota miseensota neetoo ta'an 28 keessaa dhibbarraa harka 2 qofatu dirqamarraa eegamu galii isaanii waggaa keessaa dhibbarraa harka 2 kennee jiranii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp biyyoonni miseensota neetoo ta'an baasii isaaniirraa eegamu hin baasne jechuudhaan gamticha qeeqanii turan. Inumaa baasii irraa eegamu hin baasne kanneen jedhaman biyyoonni atattamatti deeggarsa ittisaa Yuunaayitid Isteets argachuu akka hin dandeenye akeekkachiisanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii as deeggarsa neetoof qaban dhageessisaa akka turan yoo ta'u hoogganicha neetoo Stoltenberg waliin si'a 2 telefoonaan haasa'uun isaaniillee dubbatamee ture. Obboleessi gartokkeen hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kan Kim Jong-un har'a Maaleeshiyaa keessatti ajjeesamuu maddeen oduu Kooriyaa Kibbaa dubbatanii jiran. Ajjeesamuu Kim Jong-nam adda baafatee qulqulleeffachuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa tajaajila tikanagaa biyyoolessaa Kooriyaa Kaabaatti bilbileeyyuu dhugaaf dhara ta'uusaa adda baasee mirkaneessine dhaabbatichi. Maddi oduu Kooriyaa Kibbaa Yenaab akka jedhutti dubartoota Kooriyaa Kaabaa dhiifama dhaggeeffatoota keenya dubartoota Kooriyaa Kaabaa eenyummaan isaanii hin beekamne lamatu dirree xayyaaraa Kuaalaalampuritti summii waraanee utuu hin qabamiin taaksiidhaan miliqe jedhee beeksisee jira.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp biyyoota irra jireessa musliima ta'an torbarra namoonni Ameerikaa akka hin seenne ajaja uggura imalaa kaa'an hojiirra akka hin oolleef abbaan murtii yeroodhaaf rarraasan adeemsi himannaa uggura imalaa kanarratti dhiyaate kan itti fufu ta'ullee kaleessa beeksisanii jiran. Akka kanaatti abbaan murtii kabiraan immoo uggurri imalaa sun kutaa Virjiiniyaatti akka hojiirra hin oolfamne murteessanii jiran. Uggura imalaa Pireezidaant Tiraamp dabarsan ka sirnaa ta'uusaa ilaalchisee falmiin mana murtii ennaa itti fufee jiru kanatti viizaa kanneen qaban namoonni biyyoota akka Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Libiyaa, Yemen, Somaaliyaa fi Sudaan Yuunaayitid Isteetsi seenuu akka danda'aniif sagantaan koolugaltummaa simachuus akka itti fufu abbaan murtii Jeems Roobert ajajuun isaanii ni yaadatama. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi ka Pireezidaantii Doonaald Tiraamp akka bulchiisaa daldalaa xixiqqaa biyyattiitti hoogganan muudanii dhiyeessan Liindaa Makhoon raggaasisuuf dhiisuu irratti har'a sagalee kennuudhaaf jiran. Kanneen shororkeessummaatti himataman Nigistii Yirgaa fi deebii ofirraa ittisaa dhiyeeffachuudhaan abbaan alangaa federaalaa deebii kennuu akka hin danda'in abbaan murtiitti iyyachuudhaan akka beellamni kun gara biraatti dabarfamu gaafatee jira. Randeebiyaa abukaatoleen himatamtootaa gaaffii kana kan morman yoo ta'u abbaan murtii garuu gaaffiin abbaa alangaa akka sababaa quubsaa qabu dubbachuudhaan beellama kabiraa kennee jira jedha. Mallaskaachoo ammaa jaalanneetu dhiyeessa. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa muddee 28 bara 2009 Nigistii Yirgaa Alamnawaasee Teewodiroos Talaay Awwaqaa Baata Balaayina Alamnahii fi Yaareed Girmaa irratti himannaan dhiyeesse garee shororkaa Arbanyooch Gimboot 7 jedhamuuf hoogganaa olaanaa biyya alaaf biyya keessa jiran waliin gocha shororkaa gaggeessuuf kanneen meeshaa hidhatan waliin quunnamtii uumuun ergaa shororkaa fudhatanii bulchiisa naannoo Amaaraa iddoo adda addaa keessatti fincila kaasisuu fi hoogganuu waltaasisuun gocha shororkaa gaggeessan jedhameera. Himatamtoonni immoo karaa bukaatoo isaanii yaada mormii kan ittiin ofirraa ittisan amajjii 23 bara 2009 dhiyeessan. Kunis qabxii hedduu kan of keessaa qabu ta'us manni murtii olaanaan kan federaalaa dhimma kana laaluu hin qabu mormii jedhutu dhiyaate. Kanaaf dhimmi kun bakka yakki itti raawwatame jedhametti ilaalamuu qabaa jedhame. Deebiin kanaa har'a dhiyaata jedhamee kan eegame ta'us hojii baay'achuusaa fi abbootii alangaa leenjii kennamaafii jira waan jedhameef beellamni biraa kennameera. Abukaatoon himatamtootaa beellamni jijjiiramuuf sababiin kenname quubsaa miti fudhataman qabu jechuun falman. Garuu sababiin kenname quubsaadha jechuudhaan guraandhala 15 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira. Ammas oduu kabiraa Itoophiyaa irraa nu dhaqqabe qabnaa. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Me'aad kanneen Goojjam aanaa Ilmaaf Deensaa keessa jiran hoogganaan paartii isaanii torbanneen 3 dabraniif akka mana hidhaa kaayamanii jiran dubbatee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 16 magaalaa Addeet keessaa kan qabaman obbo Simeenee Gassasee maaliif akka qabaman wanti beekame hin jiru jedha Me'aad. Gabaasaa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa. Akka gabaasaa paartii Me'aaditti eegii Itoophiyaan labsii muddamsuu baate asitti miseensi isaanii hedduutti hidhamuu jira. Akka itti gaafatamaan paartii Me'aad obbo Adaanee Xilaa'uun kalee VOA'tti himetti bakka bu'aa paartii isaanii obbo Simeenee Neggese Goojjam aanaa Ilmaaf Deensaa jirutti bakka bu'aa ta'etti achitti hidhan. አሁን ለሶስተኛ ጊዜ መታሰራቸው ነው። በጣም የሚገርም ነገር አንደኛ ሽማግሌ ናቸው። akkana jedhu wanti ajaa'ibaa kun marroo lammeessootii fidhan namni kunin jaarsaa lammeessoo fayyaallee miti asiin duratti waajjira poolisii Ilmaaf Deensaatti hidhanii mana murtiillee hin geessine nagaan gad dhiisan namni kunin dhibi guddaa qabaa jedha. Akka bakka bu'aa kanaatti namni isaan hin beenne miseensi isaanii hedduutti hidhame. Fakkeenyaaf aanaa Bicheensaa keessaa barsiisaa baay'ee dessu obbo Sibeeshii Faallee warra hidhan keessa tokko hidhaniitiin aduu eessa jiraa isaanillee aduu hin beekaniin iyyuu hedduu turan. Eegee Qilinxootti argan yaadigi gam tokkoon araar jedha gam kaaniin ammoo nama hedduun nurraa hidhuu jiraa jedha. Naannoo uummata kibbaa gamoo goofa keessallee dhiyootanallee nama 13 ka paartii Me'aad ta'an hidhanii jedhetti gaafatamaan kunin. Hidhaa tana keessumattuyyuu miseensota paartii Me'aad ta'an himatan irratti Iskandar Fireew bulchoota naannoo Amaaraa irra dedeebee gaafachuuf ammatti hin arganne akkuma argadheen isanitti hin deebi'aa jedha. Oduu namaaf qabnu dhaggeeffattoota keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittantu dabarraa hojiin hidha Abbayyaa Itoophiyaa hojjechuutti jiran uummata Turkaanaa 100,000 daarii Keeniyaa gama Oomoo Garjaloo jiraatu irra bisaan xiqqeessuu jira jedha dhaabi mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch. Akka dhaaba kanaatti akka Human Rights Watch jechuun bisaan xiqqeessuun kun jireenya uummata kanaa hedduu miidhaa kuma hedduurra jireenyi isaanii hammeessuu danda'a. Oduu tana Jiil Kireegitti Naayiroobii erge jalanne. Itoophiyaan kuufama bishaanii laga Gibee sadaffaa baatii muddee darbe 2016 sulula Oomoo keessatti hojii jalqabsiiftee jirti. Kunis piroojeektii guddaa kan misooma shukkaaraa fi jirbii kan dabalatu yoo ta'u kuufama bishaaniis ni dabalata. Iddoo sanatti bishaan kuusuun kan jalqabame bara 2015 keessa yoo ta'u akka gara hara Turkaanaatti hin yaaneef ittifame. Oomishni shukkaaraaf jirbii babal'ataa yeroo deemutti bishaan dabalataan Turkaanaarraa fudhatama. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch odeeffannoon qabu akka jedhutti baay'inni bishaanii hara Turkaanaa waggootii lamaan darban keessatti meetira 1.5 gadi hir'ate. Baatii sadaasaa bara 2014 as iddoon durii bishaan hara Turkaanaa baatuu fi lafti gogaan itti wal argu kiiloomeetira 1.7 walirraa fagaatee jedha. Kunis bishaan keessaa hir'ataa adeemuu isaatiin jedheera. Iddoon kun qurxummii irraa qabachuuf naannoo ijoo ture. Itoophiyaa fi Eertiraatti qorataa gameessa kan garee Human Rights Watch ka ta'e Felix Horn akka jedhutti hojiin misoomaa iddoo sanatti gaggeeffamu kun nyaataa fi jireenya naannoo sulula Oomoo fi hara Turkaanaa miidhee jira. Because what all the developments have in common is they use a lot of water, and the 1.5 meter drop. Misoomni gaggeeffamu kamiyyuu bishaan hedduu barbaada. Bishaan kun meetira 1.5 gadi hir'achuunsaa misoomaaf fudhatama isaa akkaan yaaddessaa godha. Bara 2012 keessa hayyuu waa'ee bishaaniif lafaa walabni tokko kan jedhan maqaa dha'uudhaan Horn ennaa ibsan Gibee sadaffaan guutee takkaa hojii jalqabnaan bishaan hara Turkaanaa ka bishaansaa harka 90 ta'u laga Oomoo irraa fudhatu sun meetira 2 bishaansaa hanqachuuf jiraa jedhanii turan. Oomishni misoomaa karoorfame guutummaatti hojiirra oollaan bishaan hara Turkaanaa meetira 20 hir'achuuf jiraa jedhu. Human Rights Watch piroojeektiin kun namoota bishaan hara Turkaanaan gargaaraman miidhaa jira, jijjiirama qilleensaa mudataa jiru immoo daran hammeessaa jedheera. This is the other sort of long-term threat to the people of Turkana is climate change. Haalli qilleensaa jijjiiramuun kun uummata Turkaanaa irratti sodaa yeroo dheeraa uumee jira. Kanas odeeffannoo waa'ee qilleensa naannoo irraa ifa mul'ataa jira. Garuu uummata naannoo haasofsiisnee akka jedhanitti haalli itti roobni roobu yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jira. Kana malees naannoon sun guutummaatti caamaan caalaatti gogaa jira. Margi dheedaa hanqataa jira. Bishaan jiru xiqqaachaa akka deeme yoo ta'u heddumminni lakkoofsa uummataa immoo dabalaa jira. Kanaaf qabeenyaa irratti walitti bu'iinsi uumamu dabaluuf jira. Qabeenyaan jiru xiqqaataa deemuun uummata naannoo sana jiru jireenya guyyaa gaggeessuuf rakkisaa itti ta'aa jedhu Ikaal Aangeele Daayirektarii fi bu'uursituun dhaabbata Friends of Lake Turkaanaa jedhamu. Horsiisee bulaan hangi tokko beeladaalee horsiisuurraa gara qurxummii qabachuutti hojiisaa jijjiiraa jira. Beeladaaleen lafa dheedichaa hin qaban akkasumas rakkoon kanneen biroonis ni jiru jedhu. Now you're seeing that fishing livelihood that they were seeing as an opportunity. Jiraachuuf jecha kan ammaaf gaggeeffamaa jiru qurxummii qabuun kun ammumaa dhiibbaa jala kagalee jiru fakkaata. Gara fuulduraatti guutummaatti dhabamuu mala. Kanaaf yaaddoo hawaasa naannoo arguu dandeessa. Irra deddeebi'anii mootummaan maaliif kana nurratti hojjetaa jechuun gaafachaa jiru jedhan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti badii dhaqqabaa jiru kanarratti mootummaan Keeniyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan godhe hin jiru. Kana malees dhiibbaan piroojeektiin kun geessisu. Qophiittaan dabara mootummaan Itoophiyaa dhiyootaan keessa warra hiriir naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti baamirratti jeequmsu uuman jedhee shakkeen hidhe 20 caalan leenjisee gad lakkisuusaa kaan ammoo hidhee murtiitti kennuusaa gabaas gargaraa irratti sanitti mabaane. Warri hidham kunin barataan keessa jira barsiisaa Dr. Ogeeyyii Seeraatiif nama akka akkaati obbo Dhaabaa Cufaa ogeessi seeraati. Dr. Mararaa Guddinaa dabale nama Oromoo 200 olii ta'uu fi abukaatoo seeraa ta'eetiin seeraan gargaaraa ba'e.
eegee immoo ufiifuu hidhameetiin dhiyootan ba'e. Eessatti hidhameen maan argee gaafanne yoom akka hidhamee fi akka itti qabame nutti himuun jalqaba kutaan duraa kunoo tujubee qopheesse. Egaa ani kan hin qabame gaafa sadaasa bultii 28 galgala jechuun guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 12tti hojii oolee mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa dhaddacha oolee bahee waajjira koo seenee waan hin hojjetaa oolee walitti qabadhee gara mana koo galuuf otoo hin jedhu namoota lama egaa isaan hin beeku sibiilii uffataniiru. Agaaziin immoo poolisiin piikaappii kan qabate namoonni 4 diida dhaabbatanii natti seenanii. Ani abbaa dhimmaan se'eyyuu nooraa maal barbaaddu maal isin gargaaru jennaan obbo Dhaabaan isinii jedhanii eeyyoon jedhanii hin barbaadamtuu jedhani eessatti hin barbaadamaa jennaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti barbaadamtuu yeroo gabaabaadhaa fi gaaffii gaafatamtanii deebitu jedhanii okay bilbila manatti bilbilee maatiitti mahennaan hin barbaachisu jedhanii bilbila narraa fuudhanii achii booda waajjira koo cufee gaafan gadi ba'u konkolaataa piikaappiin taargaa hin qabne humna waraanaa 4 meeshaa kan qabatan wajjin diida dhaabatanii jiru. Egaa humni warri sibiilii uffatan suni daninatiidhaan natti fakkaata bifa isaanii malee maqaa isaanii hin beeku. Piikaappii sun keessa bitaa mirgaan taa'anii ana gidduura teessisanii qajeelcha poolisiitti nagalchanii. Kan godina Shawaa Lixaatti sun geessan jechuudha. Qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti nagalchanii haala galmee guyyaa namni tokko yeroo hidhamu ittiin qajeelcha poolisiitti hidhamu keessatti nagalmeessanii booddee waan nyaadhuuf waan inni irra ciisu akkanaa fidanii maatiitti illee naa bilbilaa jedhee gaafannaan jarri na didanii poolisoonni haala guyyaa galmeessan sun ani nama naannootti sirriitti waan namni na beekuu fi lakkoofsatti kennadhee ijoolleetti naa bilbilanii ijoolleen ammasuma nyaataa fi waan inni irra ciisu naa fidanii hammanumaan ani hidhamee jechuudha. Qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti hidhamee guyyaa 15 ture jechuudha. Isin egaa ogeessa seeraati namni tokko qabamee sa'aatii 48 gidduutti kan inni seeratti dhiyaachuu qabu miti? Mana murtii miti namni na hidhallee deebi'ee utuu nan gaafatiinan guyyaa 15 ture. Homtuu namni achi as deebi'ee kanaaf hidhamtanii isa kana isiniin jedhee isin gaafate hin jiru? Miti guyyaa 15 guyyaa 58 ture namni na gaafate hin jiru. Guyyaa 15 kan isin hidhamtanii waajjira godina Shawaa Lixaa keessatti? Waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kaanoo eessatti hidhamtan? Isa kaani xollaayitti hidhamne xollaayii kaampii waraanaa mootummaatti achitti hidhamne guyyaa kaan immoo 15 irraa nan hafe jechuudha. Innaa isin qabamtan sana waa'ee hidhamuu keessanii ilaalchisuudhaan ajajaa poolisii waajjira godina Shawaa Lixaa Komaandar Tasfaa Sillaasee Nagaraa gaafannee turre mee deebii isaanii dhagaa. Anillee amma gara Adaamaan jira mee qulqulleeffadhee si bilbiluure Adaamaa bubbuleeddan dhufe kan dhaabaa cufaa lixa shawaadha. Lixa shawaadha dhaabaa cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura torban lamaan kaleessaadha kan hidhamanii jedhan. Teessoon isaanii aanaa kamila? Magaalaa Amboodha. Okay, magaalaa Amboo na bira warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan. Jechuun kan isaan amma hidhamanii jiran waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kan ammoo sintutti gaafatamaadha kanaafi. Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadheen sitti himaa garuu magaalli Ambootti waamamni isaa naannoodhaa fi nu jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoo hin jiru kan jedhu bilbilee qulqulleesseen si maka. Jechuun torban lama darbeera gaafa silaa beekamuutuutti jiraaree akkatti gaafatamaa waajjira tokkotti. Nu bira waan hin taaneef kan nu ilaallatu bar. Isin biratti hidhamanii jiru waajjira keessa waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira firri dubbisaa jira midhaan geessaafii jiru. Mee haa ta'u kan qulqulleeffatan barre. Nama beekamaadha nama ijoollee hidhaman 230 dhaabatanidha. Lakki kan hundumaan barre hin dhageenyan immoo. Kanarratti maal jettu obbo Dhaaba? Egaa waa'ee Komaandar Tasfaa Sillaasee kana Komaandar Tasfaa Sillaaseen anaa wajjin nuti hiriyaadha. Waliin poolisii leenjine ani dhiiseen bahe malee. Poolisii turtaniis? Poolisii ture. Waliin turree gaafa achitti hidhamus na argeera achi keessattis na argeera. Baay'ee kan anaanis keessa na gaddisiise kana. Lammaffaa immoo kan hin galmaa'e qajeelcha poolisiitti kan hin hidhame achitti
hoogganaa poolisii tokko hidhamaan tokko utuu inni hin beekiin, utuu inni hin hubatiin, utuu inni hin ajajiin namni achitti hidhamuu hin danda'u. Kanaaf hidhamuu koos hin beekaa, qubas qabaa, walis beeknaa. Egaa maaliif akkana jedhee isatu beekaa. Eeddan hidhamee achi keessattis na arganiiru, dhufaniis achi dhaabbataa turanii, manni hidhaa fi waajirri isaanii foddaansaa karaa duubaa walitti garagaraa dhufaniis achi naannoo sana hin dhaabbatu, namoota hiikanis hin hiikuu, namoota galchanis hin galchuu na argaa ture sirriitti. Ana bichaa miti, namoonni hedduudha kan hidhame, naannoo namoota 80-90 olii na arganiiru, sirriitti na arganiiru. Guyyaa qabamtan sana dhaddacha irra ooltanii galtan himatamtoota kanneen akkamiitii fi kan isin dhaabattan? Egaa namoota dhaabachaa turee fi namoota baay'eedha. Namoonni piraayiveet yookaan dhuunfaadhaan dhaabbadheef jira. Namoonni immoo sababa jeequmsaa bara 2007 kaasee mootummaan hidhee gara namoota 267 fi galmee faayila dhuunfaa naannoo 28 qabaa. Isaan kana fa'iifan dhaabbachaa ture. Guyyaa sana akka carraa ta'e beellama 2 qabayu ture galmee warra ijoollee hidhaman suni. Isaaniif hin dhaabbataa bahee ture gaafas. Hoogganoota paartilee Oromoo kanneen hidhaa keessa jiran keessaa kan isin bakka buutaniif yookaan abukaatoo taatanii dhaabattaniif jiru? Hoogganoota paartilee siyaasaa ni dhaabadhee fi tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Lammaffaan immoo hooggantoota dameeleeti. Isaan naannoo Walisootti baay'eedha. Isaan gara nama 67 isaaniif hin dhaabadhee jira. Dr. Mararaadhaa fi obbo Wandimmoo Ibsaafaa wajjin taataniitu kan isin abukaatoo taatanii dhaabattaniif jechuudha. Sadi taaneetu abukaatoo taanee dhaabannee jirra. Guyyaa 15 waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti erga hidhamtanii booddee xollaa itti ennaa isin geessanii maaliif achi hidhattu isiniin jedhan? Egaa wanti baay'ee nama ajaa'ibsuu fi sammuu namaa qabu gaafa xollaa deemnu nutti himamne, xollaa deemtu hin jedhamne, wanti maatii keenyatti simame hin jiru, wanti nutti simame hin jiru. Halkan keessaa sa'aatii 8tti dhufanii balbala nutti reebanii bahaa shaanxaa keessan fudhaa hin deemtu jedhame. Shaanxaa keenya fudhannee hiriira 2-2 baanee gaafa poolisii keessaa baanu baasiin dhaabatee jira. Baasii itti nu naqanii. Eessa dhannaan jenneenis? Oomaa eessa dhaqxu hin jennee bahaa jedhanii eenyuun gaafannaa namoota nu baasan kana hin beeknu bifa isaanii malee. Hidhataa jiru kaan koora bittinneessaadha, kaan agaaziidha. Kan sibiilii uffatu immoo hin beeknu eenyuun isaaniiyyuu 2-2 hiriira garaadhanii 2-2 hiriira gallee. Gaafa poolisii fuulduratti baanu baasiin dhaabateera. Baasiitti nammaa jedhanii baasiitti nam'inee nu qajeelchanii sanqallee nu geessaniitu sanqallee nu dhaabani. Hamma bari'utti jechuudha. Sanqalleedhaa gaafa bari'uu iddoo adda addaatii sassaabanii aanaa Gindabarat, Midaaqanyii, Calliyaa, Baakkoo, Iluu Galaan, Xugurincinni, Shanan, Gindabarat, Abuunaa, Ilfataa, Jalduu kanaa sassaabanii fidanii gara makiinaa taataa isa guddaa baasii nama tokko 60 qabatu 6 ta'ee saraawitiidhaan nu ajjabanii nu qajeelchanii Gudarirra nu baasanii Xugurincinni irra baanee Shanan irra baanee gaafa Shanan dabarree Kaambaa dabarru xollaa ta'uusaa achuma keessaa konkolaachiftoonni fi gargaartonni kun ekspiriyaansii qabu xollaa deemaa jirtu nuun jedhanii xollaa uumatti of agarre. Manidhaa xollaa maal fakkaata? Qophii teennetaa borii keessatti itti deebine yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila. Kam kennaan nagaan nu bula qophii boriitiin wal agarra an soraa laqeeti. Happy Valentine's Day.